የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nagaa isiniif haa ta'u jecha egaa akkuma beekamu kallattiidhaan sagantaa har'a qabannee dhufne isiniif kan dabarsinu chaanala Eebbisaa Entertainment irraayidha. Warroonni immoo chaanala Eebbisaa Entertainmentidhaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu odeeffannoo waqtaa irraa odeeffannoo ijoollee keenya yookiin lammii Itoophiyaa kan ta'anii amantii lama jidduutti jibbaan tokko ta'uun irraa hin dubbadha jechaadha. Tokkoffaa sababni itti wal qoodanii jibbaan amantoota lamaan jidduutti ta'u sababa waraana yeroo amma addunyaa irratti ta'aa jiru kana fakkeenya fudhee paartiin tokko Israa'el deeggaraadha. Paartiin tokko immoo Iraan deeggara jechaadha. Sijammarii Iraanis ta'ee Israa'el dhalachuu keessa namni sin beeku hin jiru. Diimaa taate gurraacha taate nyaatte dhugdee beeloftee namni sin beeku hin jiru. Fakkas wanni sin gochuu qabdan biyya keessanitti deebi'ame. Wanni poostii gootan, wanni isin gabaastan mee biyya keenya Itoophiyaa laala. Suuraa kana laala. Suuraa kanas laala. Bara 2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa darraatitti ka ta'edha. Dargaggoota keenya meeqatamaan kumaatamaan kan lakkaa'amu darraan keessatti qabani hidhanii ilma dhiiraa dhaabatatti gogaa irraa quncisan osoo lubbuun keessa jirtu. Hidhanii qaama saala irraa kutan. Biyya keenya ammas immoo darasaan lamaan ta'aa jira. Abbaa fedhe si ajjeesee si biraa deemaa jira biyya keenyatti. Isa sammaan dubbanne gadi baatanii. Isa saniif humaniitii dhala namaatiif maan dubbanne. Bar impaayirri biyya keenya erga kufee bubbuleera. Isin impaayira biyya keessanii nageenya biyya keessanii ofii guyyaa duutuun beektu ganaa ka biyya biraatti sagalee taata. Eenyu si dhagaa sagalee kee? Sani afaan Oromootis hin dhagaa. Yaa Rabbi garuu ambar afaan warra afaan Oromootiin sagalee warra biyya adiiti ta'u. Biyyi adiin kun wanni isin beekuu qabdan asirratti uummanni adii nyaatee dhugee uffatee zannatee aga jiraatetti jiraatetti qabeenyi itti xuf jettee sammuu olitti jireenyi itti irra darbitee quufee waan ta'u gaafa wallaalu waraanatti galittee kaalaala. Qabeenyan taanaan namni isaan dorgomu hin jiru kaaf Israa'elis taanaan meeshaa waraanaa humnaa ol qabdi qabeenyas akkasii qabdi. Iraanis akkasuma. Ani immoo Iraan fakkeenyaaf Iraan amantii isaanii Shi'aadha malee wanni musliima aslii miti. Wanni isin beekuu qabdan ergamaan keenya Aliidha jedhanii amanu warri Iraanii jechaadha. Jaalattus jibbitus dhugaan kanuma. Bakka dhugaan jirtu immoo dhoskuun hin danda'amu. Kanarratti akka waan amantiin keessan tokko ta'e poolitikaan godhina. Faranjoota sagalee ta'uu eenyu sin cinqe. Biyya keessanii sagalee ta'a. Itoophiyaadha sagalee ta'a. Filannoo dhufaa jiru furmaata kaa'a. Gaafii filannoo irratti dursamee odoo filannoon hin eegalamin dura deebi'uu qabu hawaasa kana gaafadhaa. Malee mootummaa jaalachuun mirga keessanii amma fakkeenyaaf dhaabni mootummaa jala jiru fakkeenyaaf warri hojjetaa mootummaa ta'e kamuyyuu hojii sanirraa hin ari'amaaf. Yookiin mindaa koon dhabaaf yookiin nan hidhamaaf yookiin nan ajjeefamaaf sodaa lubbuu isaati jedhee dirqama mootummaa faarsa malee akka jaalatee hin faarsine beekaafi. Maaliif hin jedhe beektu yeroo baay'ee amma hojjetaan mootummaa kamiyyuu bakka waan odoo dhugaa argu dhugaa sashaffanee poostii godha malee dhugaan sirriin kana mootummaan bakka kanatti hawaasa miidhee jira. Furmaanni hawaasa maali ka jedhu osoo irratti fokkosiin godhin callisee poostii godhadha warri hojjetaa mootummaa ta'e fakkeenya faarsee bulaan jechaadha gabaabumatti. Garuu mootummaa innis mootummaan hojjete hojii isaati gahee hojii isaati giin mootummaan itti gaafatamummaa bahuu qaba. Itti gaafatamummaa bahuu qaba gaafa jennu nageenya hawaasa eeskisuu keessatti garee shoora olaanaa taphachuu ka qabu eenyudha mootummaadha. Dirqama jechuudha lammiin biyya tokko keessatti yeroo du'eellee awwaalcha gaafa dhabu waraanni biyya tokko keessatti walitti bu'u dhaaba garagaraa waliin karaa qawweetiin osoo hin taane osoo waliin mari'atanii karaa nagaatiif furanii
nagee karaa qalamaati wal gaafatanii gaafii deebi'uu qabullee nageenyaan odoo deebisanii gaariidha. Jidduutti kan miidhamaa jiru hawaasadha, maatii keenyadha, obbolaa keenyadha, fira keenyadha, aantee keenyadha, hiyyeessa jechuudha kan waa'ee siyaasaa hin beekne. Garuu dhaabonni siyaasaa qumaara ofii waliin taphachuudhaaf jecha jidduutti lubbuu namoota hedduutti darbaa jira. Wanni isin beekuu qabda. Gaafa kana nuti ka biyya keenya keessatti ibidda boba'aa jiru dhiisne ibidda biyya biraatiif yoo sagalee taanu isinuma hin dabbaru garuu. Isinuma hin dabbaru suurota kana bara 2017 taattee ta'an yaadattanii. Biyya seerri jira jedhanitti biyya riippaabilika dimokiraasitiin bultii jedhamu keessatti hidhataa mootummaatiin gadi nama qabee caammadhaan mormarra nama dhaabbatu. Biyya seerri jirti jedhan keessatti wanta fuwa hidhataan tokko namatti baay'atee nama 2-3 nama 5 nama tokko qabanii qaxaqqaxan keessatti. Seenaa viidiyoo namu 2017 ta'ee darbin agarreesin. Biteetoo 24 guyyaa Itoophiyaadhaaf ifni ta'e guyyaa Itoophiyaan itti addunyaan aduun bahee fi jedhee warra poostii godhutti nagu ba'an. Waati se ifni Itoophiyaadha ta'e eessatti? Miidhaginni magaalotaa nu miidhage magaalaa Adaamaan turizimii addunyaa fakkaatte, Ameerikaa fakkaatte, Finfinneen Dubaay fakkaatte caalte. Garuu miidhaginni maal godha? Misoomni kophaasaa maal godha yoo nageenya hawaasaa hin jirre? Yoo maatiin du'arraa hin dhaabbanne, yoo lammiin du'arraa hin dhaabbanne, haati hiyyeessaa ajjeefamuu yoo hin dhaabbanne, reebbamuu yoo hin dhaabbanne, qabeenya hiyyeessaa manca'uu yoo hin dhaabbanne, mana keessatti namatti cufanii nama gubuu yoo hin dhaabbanne, osoo namni lubbuun jiru ibidda namatti naquu yoo hin dhaabbanne, guddinni magaalaa yookiin miidhaginni magaalaa zeeroodha. Zeeroodha. Amma dhaabni wal qabee kokkee wal qabee jira. Kan waan deebisu dhabee amma afaan wal hudhutu jira. Garuu impaayera nu ka barbaannu impaayera nageenya biyyaa bulchu malee impaayera biyya keenyaaf nageenya eegu barbaanna malee impaayera polotikaa ofii guddifachuudhaaf sirna ofii babal'ifachuudhaaf teessoo ofii ho'ifachuudhaaf jedhee lubbuu namaatiin diraamaa taphatu hin barbaannu. Hin barbaannu odoo Itoophiyaa jiraadhe ani filannoo keessatti nan hirmaadha ture. Garuu biyya keessan jiru maal godha? Umrii kee kanatti takkaa filannoo keessallee galee hin beeku filadheellee hin beeku. Kinu waggaa 31-32 jira. Waan isin beeku qabda. Inna uummanni keenya warri miidiyaa kun mee dhiisaa dhugaa. Lammi waraana biyya biraati jettanii waliif fixina. Waraana biyya aman isin warra miidiyaa kun waraana kun Iraan deeggara kun Israa'el deeggara. Eessa sin beeyti dhaabni kun? Isin maaltu sin galche? Hojii ta'e hojjetadhu kan mana madaamis jirtu. Kan oolota teetillee eeggadhu kan oolota tiskitu. Bakka hojii keessan irratti xiyyeeffadha. Kanaan alatti maaltu sin gashime? Waraana biyya biraati fanxaaxaat jettan. Amma fakkeenya haati ibidde ishiirratti dogo ilmoo irratti illee bu'ee dura ofirraa san dhahattee dhayxe ilmoo irra dhoofti malee kan ishii sun irra jiru ilmoo irraan kaastu. Waan isin beeku qabdan ibidda sin irra jiru dura dhaamsaa. Nageenya biyya keessaniif dubbadha. Nama du'aa jiru hoom dubbattan Itoophiyaa keessatti. Guyyaa 2 guyyaa 3 dubbatame viidiyoon shaaman dungoon gaddaan ibsama. Sana booddee dagatame. Maaliif ree? Namni biyya ofiitii yoo dhaabbate saba ofiitii yoo dhaabbate nageenya biyya isaa yoo eege biyya biraatiif sagalee ta'a. Dura kabachiisi mirga kee biyya kee keessatti. Oromiyaa keessatti mirgi kabajamaa jira. Ilma Oromootiin obboleessi Oromoo ajjeesaan jiru. Du'a sanuu du'a fokkisaa. Akka maatiin illee reeffa achii fuudheen awwaallan. Irraa dhoowwanii alatti bineensi nyaachaa jiru reeffa. Kun eessatti Itoophiyaa keessatti? Garuu ta'ee taattee waggaa 8 darban kana keessatti wanni an haga yoomuu hin daganne dhiiga ilmaan Oromoo lafatti dhangala'e kana. Bakka keessattuu bara 2017 taatteen darraan keessatti ta'e akkasumas 2016 Wallagga keessatti morma kutaniitiin mukatti fannisanii deeman. Kun sirni odoo jiru sirni barcumaarran jiru sirni kabiyya impaayerri barcumaarran jiru sirni gaafa dadhabu nageenya hawaasaa miidhamaa deema. Kanuma dhugaa dubbachuuf taane bara Mallas Zeenaawiin bulche namni akkanatti hin duune
akka bara mootummaan keenya bulche kana gaafan jedhu mootummaatu nama ajjeese mootummaan kun akka hawaasa biratti jibbamuuf dhaabni mootummaa kana morman miidhaa hawaasa irratti geessisan kanaaf garuu mootummaa maal fudi furmaanni kana jedhee mootummaan hawaasa kanaaf kaa'ee jira hin jiru kanaafuu sirnoota akkasii kana gaafii gaafatamuu qaban mootummaadha dhiyeessuu dhiiftanii gana politikaa keessan asirra miidiyaa irra ganaa Iraaniif Israa'el jettanii wal arrabsitan maa isin sammuun keessan nagaa garuu sammuun keessan sirrumatti hojjetaa dhugaa sirrii miti maaliif jedhe beektanii tokkoffaa yoo ati mana kee keessa nageen jiraate biyya kee keessa nageen jiraate oo dhaabumti mootummaa jibbullee hawaasa kana miidhellee mootummaa cinaa dhaabattee sirna kana balleessuudhaaf miidhaa hawaasa irratti ta'aa jiru kana goonfachuudhaaf dhuunfattee balleessu biyya keetii hidhachuu qabda malee ati obboleessa kee aangoo qabdutti fayyadamtee obboleessa kee gaafa ajjeestu maqaan biyya keetis hin tolu maqaan saba keetis hin tolu yoo dhugaa dubbanne maaliif yeroo baay'ee kan du'aa jiru hawaasa keenya dhugaa homaan beekne ilma bar haadha fuuldura teechisanii maqaa Oromootiin hidhataa mootummaa ta'e mootummaan san irratti bahee ibsa kenne ilma haadha abbaa fuuldura teechisanii hinde namni tokko bar dhaaba tokko deeggaruu mirga hin qabu biyya tokko keessatti yoo maaliif seewwan sunillee waan seera cabsu ta'e seeratti dhiyeeffamee murtiin itti kennamuu qaba malee ajjeesuu maaltu fide haadha teechisanii abbaas teechisanii obboleeyyan teechisanii daa'imman duratti hidhanii itti rukutaan jiran biyya keenyatti kun isinitti dhagahamu reeshi kana maal sagalee ta'uu dadhabdan kana maal dubbachuu dadhabdan gana waraana biyyoota adii warra quufee jireenya gaarii jiraatee nyaata dhugee walitti tokkosuu deemu isaan jettanii wal nyaatan kan hiyyeessa waan nyaatan bullee goommana argatu nyaatee bulee gaafa dhabe garaa hidhatee bulu yoo duuti itti bobba'u isaan kana maaf hin dubbanne Oromoon qeessaatirraa miliyoona meeqaan kan buqqa'ee bakkeen jiru bakka jiraatu dhabe waan nyaatu dhabe bakkee jiraachan jiru asfaaltii irratti bahaa magaalaa barandaa jiran jiru Oromoo hin jiru miliyoonaan jira namoota ijoolleen waggaa 18 gadi ta'an bakka dhaqan dhabanii barandaatti jiraan gurrachaa jiran tisiin irraa hojjechaa jiru sababa kana maaliif sababa maatiin irraa ajjeefameef yeroo baay'ee haadha abbaa ijoollee irraa ajjeesanii ijoolleen haadha abbaa malee bakkee tafaa jiran dhaaba kamuu ta'e hawaasaaf bilisummaa biyya keetiif eekeesiif dimokiraasiidhaaf dhaabatta biyya kee bilisumsuuf dhaabatta erga ta'e hawaasa miidhuun qabdan hawaasa miidhuun qabdan dhaabbanni walaana bilisummaa Oromoollee ta'e akkasumas immoo waraanni mootummaallee ta'e namni mana tokko ijaaruu citaa wal jalaan saamuu jedhan eshi isinoo kan dhaabattaniif sin hunduu saba kanaaf miti namni saba kanaaf dhaabbatu akkamitti saba kanarratti waraana labsare nutti himaa dhugaa jirtu nutti himaa nu ka barbaanu dhugaadha nuti ka barbaanu nageenya nuti kan barbaanu dimokiraasiidha mee kana dubbadhaa warri asirra miidiyaa faranjootati jettanii keessattuu beebisii afaan Oromoo sun banne inuma tarsa'a maal kana nutti gabaasa mee nageenya biyya keenya duratti beebisiin afaan Oromoo kun naannoo tokko tokkotti waraana rakkoon gaafa uumame maatii san interview godhee karaa raadiyootiin dabarsa ture amma garuu namni maatii san interview godhuu miti Oromoon bakka kana ajjeefamaa jirti Oromoon bakka kanatti mana isaanirraa buqqaa jiranii jedhanii yeroo himanuyyuu namni dubbatee bakka sanitti argame hin jiru isin garuu dhaaba siyaasaa boruu darbuu jettanii politikaa keessanii jettanii ajandaa nama godhattan siyaasa keessanitti geemii taphachuuf jecha garuu seenan isin gaafata warri aangoo qabdan keessattuu warri maatii haadha fi abbaa fuuldura teechisanii ilma ajjeestan bara 2000 bitoota 2010 haboo booba maalaa muummachiisa bunnuun jiru bitoota 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa Itoophiyaa dhiftee warri jetta nummoo garuu ifa isaanii agarra guyyaa kanarraa qabee guyyaa Oromoon aangoo qabate jedhamerra mootummaa Oromiyaatti bulcha jedhamerra
Oromoo biyya bulchaa jirame guyyaa jedhamerraa waraanni dhaabbateera. Mee namni beektan namni dhaabbate naannoo keenya nageenya qaba jettan nu barreessa. Bakki takka hin jiru bar namni tokko don ajjeefamin ooleen bulu. Haati geessaa du'aa jirti. Maatiin keenya du'aa jira. Firri keenya du'aa jira. Nama meeqa nama jaalannu awwaalleetuma obsinee garaan gadi nu ciisee malee jaalanneen teenya agarra. Homaa gochuu waan dadhabneef, humna waan dhabneef, garuu immoo saba biraatiif uummata adiidhaaf walfi asirra miidiyaa irra teenyee wal fixuurra mootummaa keenyatti gaafii gaafatamuu qabu irratti mari'annee hawaasa kanaaf kanatu mala nageenya biyya keenyaaf kanatu mala gaafii jedhamu karaa qaama empaayeera biyyattii ittiin gaafiin gaafatamu ni jira. Karaa paartii yookiin karaa badhaadhina karaa maali jedhamu karma kamiinuu haa ta'u karaa ittiin nageenya hawaasa ittiin gaafatamu mootummaan ni jira waan ta'eef dhaaba tokkoon bakka buufame hawaasni kun mari'atee waan akkanaa gaafii xalayaa mootummaadha erguu qabaa nageenyi biyyaa eeggamuu qabaa kana kanarraa odoo mari'attanii miidiyaa irra hagaaganaa uummata adiidha jettanii mataa wal koraastan galatooma kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif viidiyoo biraatiin walitti deebina ammaaf nu ga'a. Dubbii yoo baay'ate farreetti fe'amu jedhanii kanuma yoo hojiitti hiikna kanamatu ergaa yoo ta'e isinii ta'a jedhee tananii galatooma.